بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله. أكم ناجرتن فيك أبداني نجايا ربي جتشاني سنجالة دون دخيسا بقى جراتن أمتكم متوكو ناجرات إن شاء الله. أمري ربي إسنها ديريسو فيامي أويتو عمري بركاك أبدو ربي سنياخن نجتشا إن شاء الله. شيرو لغودا الربر نوتا بريدا تكون سيبرسيسا برنوتا بريدا تكون سيبرسيسا وإي إجا بودا باننغرتي بودا باننسن سنراهن سيبرسيسا إن شاء الله. شيرو لغودي يرو نمشن تماغوتو إن شاء الله. بغانا جيان رفتن وندي خيسانو أنا رفوي سنين جنة بغانا جيان رفتن شيرو لغودا شير غودا مي يا الله شير غوداتي الراد بناجتشو إن شاء الله. إجيتون همين إجيتون يبدودا إجا جانين إجا جتشون إجا غرتي وأغرتو تانا وقاني في جتشي غرتي إجا جامو إجي يرو هدو جتشودا إجيتوني dinqisiifannaan waan takka dinqisiifannaa gartee nama dinqisiisu yookaan nama ajaa'ibsiisu yookaan nama gartee ajaa'ibsiisu nama waan si gammachiisu osoon ifin beeyne nama kee miidhuu jechuu nama ati silaa miidhuu jechuu. Ijjituun jechuudha nama jaalatturraahis ni argamti. Nama hin jaalannerraa osoon tahin irra guddaa ijji gartee karaa itti argamtu nama jaalatturraahi argamti. Bakka silaa ati nama ati jaalattu nama sanirraa argama. Ijji namni saalihaa namni mu'minaatillee ijaan nama seenuu danda'a. Hattaa namni mu'minaa namni saalihaa namni rabbi sodaatullee jechuudha. Haati ilmoo ijatti seenuu dandeessi. Saahibni saahiba, geeleen geelee, hiriyyaan hiriyyaa, namni guddaan ijoollee xixiqqoo waan kana fakkaatu abbummaan fedheehu ija gartee ijji seenuu dandeessi. Ija gartee namatti darbee hoggaanii fi waan dinqisiifatu waan bareedaa tokko hoggaanii fi agartee yoonii fi abbaan fedheehu jechuu. Ilmoon haati ilmoon nyaatti. Wanni budaa shanyii budaa abaluu budaa ja'anii qubatti laatan namatti laatan hin jiru. Nama gartee abaluu budaa abaluun kuni budaadha abaluun kuni akkana abaluun kuni yaa bada shanyii budaa faa waliin ja'aniini. Budaa wanni ja'amu ati mataan kee budaa ta'uu dandeessa. Karaa yoonii fi ijji si keessa jiraatee ija gartee qabaattee karaa lama wallaanamuu dandeessa. Ijji gartee na keessa gartee jirti yoo kajattu ta'e ijaan qabaa ijaan na jiraa. Namni tokko immoo waswaasa beektaa. Abaluun na nyaate nyaata irratti nyaadhame yeroo hedduu bakka gartee waan dinqisiifannaa waan qalbiin gartee irra rarraatu waan qalbii gadhiisan osoonii fi maasha Allah hin jenne waan ijaan laalan ijoollee xixiqqoo bareedduu dubartii hoggaanii fi yoonii fi shittoo godhattee karaarra deemtee huccuu bareedaa uffattee
yoo bareedina bareedduu taate dhiirtinis akkasumatti faalluma dubartii bakka nyaataa nama beelawee jiru waan nyaatu hin qabu. Ati isa biratti nyaata ajaa'ibaa kana laal haniida ajaa'ibaa foon kana akkanatti bar yoon fi akkana luqqaaste kana haf gootu kana fuuteeti isa biratti gizeen fi akkasii haf goote atis akkasuma haf taateeti haftaa jechuudha. Sigala nama beelawee jiru nama waan takka hin arganne aboo silaan fi maallaqa qabaadhaanis akkuma isaa kanatti hangushaa mija'a wulii inni nu si hangushe jechuudha. Inni nu si hangushe jechuudha. Odoo akkasin ja'u maal jee beeytaa rasuulli rabbi ijji namaa osoonii fi waan qadara dabru jiraate ija namaati dabra. Qadara rabbii san hawaa takka gartee hin dabarre wanni takka hin dabarre qadara rabbii san irratti jiraachaa jirru nuti osoonii fi wanni qadara dabru jiraate ija namaatu dabraa je. Hadiisa biroo keessatti maal jedhee osoonii fi ijji namaa miila lamaan deemu qabri galchiteeti gaala guddaa deemu fuutee okkote galchiti. Agarte okkote galchiti gaaluma guddaa deemu kana fuutee okkote galchiti. Namuma miila lamaan deemu fuutee qabri galchiti. Akkas jedhe rasuula rabbii hadiisa gartee saxiixa at-targhiib wa at-tarhiib keessatti nama miila lamaan deemu fuutee qabri galchitee ijji namaa gaala deemu okkote galchiti je. Hagam takka nama sodaachisa. Duba ijji gartee si keessa ni jirti. Ati mataan kee ati gartee kana ilaaluu jiru kun ija namaa ni qabdaa. Ifrattashi mataa kee jechuudha. Irra guddaa dubartii tana ijji seenti beeytaa. Usmaan ibn Affaan ijoollee xixiqqoo babbareedduu hoggaan fi arge mucaa xiqqishaa tokko ni bareeda. Ijaan laaleetii maashaallah jee mucaa xiqqaa kana fuudhaati cilee dibaa jeen fuula isaa akkasitti gurraacha diban. Maaliif beeytaa ijji namaa akkatti hin seenne. Ati ilmootii babbareechitee tottolchitee maal jettee nama ilmoo hin qabne takkaa nama gartee maashaallah hin jenne biratti hoggaan fi ilmootee takka ililli bareeddu takka ilillitti gartee sigalee miidhagdu hoggaan fi arge jaan warri keessattuu warri gartee biyya faranjii maashaallah jechuu hin beekan gizeen fi waan bareedaa arkan majaan odoon fi jaaniiti achumaan ilmoollee godhanii hambisanii jechuu. Maashaallah je hin sodaatinii nama maashaallah hin jenne yoon fi waaw abo maalmoo ni kana bareeda gizeen fi namni akkas hin jee sodaadhu maalmoo namni kana bareeda waaw waan akkanaa kana gartee maashaallah jeejein hin beeytu diramuu malalaal waawii fi paa'ii fi waan akkanaa kana jechuutan akkanaa kanaanii diramuu malaa jechuusanii jecha wanni si baasu abbichisa maashaallah jechuudha. Yoo ija qabaatti karaa lamaanii baasuu dandeessa. Karaan tokko yoo nama san qabeetu tahee abbichi kun ija saati jettee yoo kashakkitu tahee yoo qabeetu tahee nama saniin yaamsistee zamana kana yoonii fi akkana itti himte budaanaan jette anaan akkana budaanaan jette khalaas adawwisi godhate. Kuni na arrabsite yooni asii nama nyaadde anaatutu si nyaata ati maali hin si nyaadda ati maali hin si nyaadda obboleessoo abbaan fedhe ati kana laalu jirtu budaa ta'uu dandeessaan sin geebar ati nama nyaachuu dandeessaan sin geebar namni saalihaa namni mu'minaa namni rabbi sodaatu nama nyaachuu danda'a ati kana laalu jirtu kun nama nyaachuu dandeessaa jechuudha. Anillee hin bareedu sabiir bareedaadha jettee yooni fi waaw jettee maashaallah jechuu baatte anis ijaatuun na keessa seenaa jechuudha. Akkasii gaada akka qoosaatuma qofalaatuma hadiisa walitti himna. Duba ijjituuni zamana rasuulaa gurbaa tokko qaama dhiqachuu jira. Sani gurbaa tokko bira kutee laga keessatti arkeeti maalumoo namni akkana bareedaa jee. Dubartiin qalama keessa jirtulleen akkanattiin bareeddu je. Dubartii gartee qalama keessa jirtu. Sanilleen akkanattiin bareeddu. Maaluma wanni akkana bareedaa je. Waggaa kana gurbaan guma san batlaq qofa
Hufe jechuudha. Sanii rasuula bira fidan. Rasuula bira fidaniiti eenyu gurbaan kun otoo duma qaama dhiqatu lafa kufee gaggabee jaaniin. Eenyuutuutu isa bira dabree jee gaafate. Duuba aduu miti ifaadha. Ana duuba aduu miti ifaadha. Eenyuututu gartee eenyuututu isa bira dabre jennaani waan ja'aniin gurbaa abalu ja'aniini san booda yaamsisaa jeen yaamaa jeen. Sani rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallama ati irra dabre maal jette akkanaan jee akkasii tokkoo keessanii obboleessa isaa maaliif ajjeesuu fedhaa jee. Maaliif obboleessa isaa ajjeesuu barbaadaa miti. Hoggaanii fi waan bareedaa tokko agartan qulu maasha Allah tabaarakallah waan akkanaataa ja'a jee. Maasha Allah jee. Waan bareedaa hoggaa agartee maasha Allah jee. San booda gurbaa saniin wuduwadhu jeen. Namtichi wuduwatee marxoo isaa kakeessaa bishaaniin dhiqee san booda bishaan wudu'aa saniin bishaan wudu'a inni namtichi wudu'ata jechuu ni wudu'ata laal. Yoo nama san kabeetu ta'e kootu jetteenti naaf wuduwadhu jettaan. Eega wudu'atee booda abbichi san eega wudu'atee booda san booda huccuusaa bishaan wudu'aa saniin duyda isaa gubbaa jechuu itti facaasan. Duyda isaa izni rabbiitiin abbichi ni fayyaa jechuu. Izni rabbiitiin ijji san keessaa ni baatti. Huddu duuba gartee duyda isaa kanarratti akkasitti bishaan abbicha ijji seente san kootu wuduwadhu ja'aniin. Eega wudu'atee booda fuudhanii bishaan itti facaasan huddu duuba jechuu. Duubatti bishaan gizeniif itti facaaste akkasitti ijji sun ni baati jechuu. Ijji sun ni baati. Kootu siitu ija na seeniiti. Kootu wudu'a gartee ana wuduwadhu yoon fi namaan jette zamana kana laa ilaaha illallah balaan buute dhugamu akkam wallaalummaa keenya jechuu. Wallaalummaa keenya anaan budaa jette maalumaan sirraa balleessa. Mee ani mee maal keessi nyaata maalirraa hin si nyaadhaan eegaa maqaa na balleessite wilii jecha kana zalaalam hin irraanfatu jechuu abbichisan. Adawwii si godhata jechuu. Sababaa kana adawwii si godhatee si ajjeesaati. Ijji namaa siimeetiin jira. Ijji namaa nama miila lamaan deemu qabri galchitiin siin jee. Gaala guddaa deemu okkotee galchitiin siin jee. Jecha rasuulaati jecha kiyyaa miti beeka. Tanaaf ani adawwii keeti anaan budaa jette anaan gartee marree jette je'eeti abbichisa wanti garuu abwaan fedhaa jiru yoon fi qashakkitu ta'e abalu kottu je'i yaamsisi siifaa wuduwatu. Karaan tokko karaa kana jechuu karaa gartee siif wuduwachuudhaan jechuu. Karaan lammadaa yoon fi nama san hin beekne ta'e ati amma ijji gartee yoo si keessa jiraatu ta'e isin gartee nama 225 ija gartee yoo if shakkitu ta'e waan gootuun si hima. Wanni gootu rabbi irratti tawakkulaata gootee zikrii goota du'aa'ilee godhattu du'aa'ilees ni godhatta faatihaa gizee 7 qaraata ifirratti jechuu yookaan namnis irratti haa qara'u faatihaa gizee 7 yaqiina godhadhu rabbiin narraa ni baasa jee yaqiina godhadhu kanama fayyisu rabbi faatihaa gizee 7 qara'i ayatul kursiyyi gizee 7 qara'i ayatul kursiyyi gizee 7 faatihaa gizee 7 deebi'iiti qul huwa allahu ahadi yeroo 7 qul a'udhu birabbil falaqi yeroo 7 qul a'udhu birabbin naasi yeroo 7 mu'awwazatayni fi suratul ikhlas jechuudha. Qul huwa allahu ahadi yeroo 7 qul huwa allahu ahad yeroo 7 qul a'udhu birabbil falaq yeroo 7 qul a'udhu birabbin naas yeroo 7 qaray. San booda du'aa'ilee tanneen faa godhadhu. Bismillaahi arqiika je'imii na hojji je'imii na hojji je'i ani suutattiin si wajji jaa'ati na hojji je'i. San booda viidiyoo kana deddeebisii katabadhu yoo feete katabadhu sigalee katabadhu afaan araba afaan oromootiin godhadhuuti akkasii katabadhu inshaallah akkasitti yoon fi hafazde du'aa'ii tanneen keessaa tokko filadhu yoo feete sunda godhadhu du'aa'ii jahan si himaan. Bismillaahi na hojji je'i. Bismillaahi
أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. حديث صحيح ارجع ربي الدعاء تنقول يجو بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. دعائي تكتنا دعائي لما دا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. خلاص أقسم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ربي قرتي أعوذ بكلمات الله التامات ربي جتشي قرتي جتشي قوتو تاتيني ربي تيما قنفردا شري قرتي ربي أومي هندر راجتشو. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. دعائي لما داتي دعائي ستنفات سيما بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. دعائي تكا تنجتشو دا دعائي تكا تنجتشو بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. دعائي تني تن سدفاتي يجون تنفرفات سيما تنفرفا أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ترى بيتا دعاء كانت حسن المسلم خيسني أرقبتا أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمني. يا ربي قرتي أذهب الباس جتشو يا ربي قرتي همتو يخدكما فقي سنورا ربي قرتي المنا يا ربي المنا ما تاتي واشف أنت الشافي جتشو يا ربي قرتي فيسي أتي خن فيسو لا شفاء إلا شفاؤك fayyaa hin jiru fayyaa godhu hin jiru fayyaa gartee si malee jechuudha. Fayyaa gartee booddee dhukkubni hin jirre yaa rabbi fayyisi jecha. Du'aayii afuraffaati kuni. Du'aayii shanaffaa أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. دعاء تونس دعاء شنفاتي يجو. دعاء جهفة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. دعاء حقنا قدتا يرو تربة فاتحة قراتا يرو تربة آية الكرسي قراتا يرو تربة قل والله قراتا يرو تربة قل أعوذ برب الفلق قراتا يرو تربة قل أعوذ برب الناس قراتا إذن ربيتين إجي نفيتا يجونا إجي نفيتا يجو إن شاء الله. تنافو ربين ورقرتي لأنه إجي نمي تقو إجي خيسا جراتي زمن دي رافا إراغرتي أني ندكوبا أسين ندكوبا أني نكابما ماري وانا دادا غرتي نمي فن ركتا يجو يوني في التنبين إفرق أكري أكرتي إفرق أكري نبريسا أني بريسو أما فا نين دتبيبيتا زمانا خامد دتبوتين جروا بريسو خنا إيجا أهانمان يو غافا جزي ربي نومي جيسيون تي جنة ملي نيمو كرا إسينيفين بريس إن شاء الله أبشر إسينيفتانان إسينيفين بريس وماركون انجرو إسينيفين بريسا إسينومان جالتاني غرتي يون تي جنة إسينيفين بريسا يو ربي انفده جتشودا جزي فيديو رقبوه إسينيفين بريس إن شاء الله. تنافو
izni rabbiitiin ni fayyitanii jechuudha. Du'aa ifra godhadhu fitti godhi abbaa. Wallaansa sheekaa fi kanan barbaadini atummaan fitti qaree. Atummaan if wallaani ija gartee ni qabda moo qabdu akkasitti beeytaa jechuudha. Rabbiin isin haa fayyisu. Ijjituun badduudha. Hoggaan bareedaa gartu maasha Allah je'i. Maasha Allah baarakallah tabaarakallah sigalee maasha Allah kanneen faa je'i. Hoggaa waan bareedaa gartu hunda afaan irraan isin dhabamin ati. Afaan irraan isin dhabamin. Waan bareedu waan hundaa'u maasha Allah tabaarakallah. Amma Araboonni namni biyya Arabaa jirtan ni beeytan. Namni biyya Arabaa jirtan ni beeytan. Maasha Allah Araboonni akkas ja'an akkasiimi anilleen biyya Arabaa tanan beeku. Maasha Allah tanaan yeroo heddurraa hin dhagaha. Maasha Allah waan ja'an gartee wanti isaanii ummata isaaniirraa gizee hedduu maasha Allah tanan dhaban hin dhaban jechuu maasha Allah tanan dhaban. Maaliifi akkas ilaal akkasitti nutis aadaa haa godhannu nuti gartee uummanni afaan kana haasa'u maasha Allah tana aadaa waa hunda keessa maasha Allah waa hunda keessa jechuudha. Ati gartee waan bareedaa gartus maasha Allah ni bareeda maasha Allah ni miidhagda maasha Allah sigalee maasha Allah waa hunda keessatti maasha Allah jechuu haa heddummeessinu. Insha Allah rabbiin adamrada isin haa gootu isinitti dheereyse waan feetan rabbi isin haa kennu ija gartee nama galaafattu irraa illee rabbiin nageenu haa godhu. Hoggaanii fi isinis hoggaa takka namaan garsiifadha jetteeti namni kun yeroo hedduu ispeeshaalii keessattuu jechuudha waan akka bultii faa nama garsiifachuuf wanti hin godhin nama garsiifachuuf amma waan akka bultii faa namaan garsiifadha jettee nama duratti gartee nama garsiifachuuf niyyaa nama garsiifachuuf jaartii teetiin yookaan jaarsa keetiin hanii suwitii bareedduu habiibtii maarreen dirqishoo nama garsiifachuuf lakkuma ati gartee nama garsiifachuuf jaalalateetii fi bareedina bultii qabduu fi waan ati qabdu lakkuma namaan garsiifadha jettu nama kana qalbii kanaa qalbii isaa hin beeytu nama kana qalbii isaa hin beeytu jechuudha. Sani jecha saniinillee diramuutu mala. Qananii qabda rabbi qarsi qananii seemi hin mul'ifatin qananii ta'e hin mul'ifatin qananii hoggaan sin ja'u hoggaan qananii hin mul'ifatin waan sin ja'u maali beeyta bultii ta'e bareedduu fuutee addabaabaa irratti gartee wanti hin godhatin sigalee jaarsa ni qabda jaartii ni qabda miiliyoonaatu namni akka keetii jaarsa qaba jaartii qaba namni miila lamaan deemtu bultii qaba sigalaa. Bultii teetu na fuutee Facebook irratti baatee nijraami waa hunda irratti bakka maarreetti garsiifachuuf wanti hin godhin qalbiin namaa tursi gaarii miti jechuudha. Namni kuni maasha Allah bultiin isaanii bareeddu danda'u sigalee tokko kasharrii yaadu jira qalbii namaa tana hin beeytu rabbiin qalbii namaa tana haala adda addaatti uume sigalaa gizee yoo ati gartee namni gizee awoo silaan fi naanis bultii akkanaa kana qabaadhee jaa namni ilaal. Aboo akkatti wal jaalatan gartee akkatti wal kabajan gartee aboo silaan fi akkanatti jaartee akkana tana harkadhee jaa dhiirtinis dubartinis aboo jaarsa akkanaa kana silaa lamma daawuni tahaniif jetti dubartiin takka sigalee hoggaa sanni diramtaa jechuu ati sanii jechuu baliyyeen kiyye bultii ta'e dhoofadhu qananii keessa jirtu garsiifa namni si wajjin buluu namni waan kee nyaatu waan kee dhuguu si wajjin jiraatu sigalaa si wajjin jiraatu nama garsiifachuu wanni fiiduuf hin jiru ta'e yaa rabbi qananii naqananiiste tana wanti haala bareedaan keessa jiru tan yaa rabbi na keessatti gartee dawaamsi narratti tursiisi ja'iitii du'aa'ii godhadhu obboleeyyan kiyya kabirootilleen kana daran gartee yaa rabbi isaan qananiisi isaan badhaasi sigalaa akkas ja'i du'aa'ii godhiif malee kanuma qabdu tana fuudheetiin gartee addabaabaaytti baase yoo jette akkuma addabaabaay baatitti xiqqoo booda warruma waan biroo dhageessaa jechuudha. Sani jecha waa hundaaf bakkaa jira.
waa hundaaf bakkaa jira. Hoggayyuu niyyaatee nama hinaafsisuuf akka hin taane, hoggayyuu niyyaatee nama gartee hinaafsisuuf akka hin taane. Ilmootiyyaatu ilmoo abaluu caala. Ilmootiyya gartee irra bareecheetiin ilmoo abaluu garsiisuu qaba. Keessattuu waan akkanaa kan dubartiitu qaba hedduu. Si galaa mana hiyyaatu mana abaluu caala. Jettee wanni gartee sammuu ta'e alatti focus hin godhin, alatti gartee sammuu ta'e wanti warra alaa agarsiisuuf wanti hin jahin. Teeteeti namni sirraa nyaatu hin jiru, namni sirraa quba wanti ija'u hin jiru. Akkasumatti yaa Rabbi gartee haalaan bareedaan itti jiru kana jee Rabbi kee kadhadhu malee nama hinaafsisuuf ittiin deemin. Nama hinaafsa jettee yoo deemtee qalbiin namaa siif gaarii hin qabdu jechuudha. Nama garsiifannaa gartee nama waa hunda hin garsiifatanii jechuudha. Waa hunda nama hin garsiifatanii jechuudha. Hatta warra fiituu waa hunda hin garsiifatan. Sani jecha waa hundaaf bakkaa jira, yeroo jira. Kanaafuu du'aayi tana firqara'i izni rabbiitiin ni fayyita, rabbiin si fayyisa. Insha Allah ijaa fi jinniin yeroo hedduu dubartitti wanni seentuuf bakka gartee aruuzaa faa bakka akkanaa li'annahu hedduu tottolfatanii urgaawanii babbareedanii wanti kana daaraa faranjii kana namni kun kana namuma addaa if godhee deemaa honi hundinuu hoggaasa namni tokko maasha Allah faan ja'u hoggaanii fi bareeddee deemtee urgooytee hoggaanii fi harkee namni maasha Allah ja'u qalbiin waan akkanaati waan hedduu jira waan nuti beeknu namni sheekaa waa hedduu dhagaa waa hedduu keessa dabraasii waa hedduu beekaati beekta. Sani jecha maasha Allahin afaanii akkan hin buune bakkuma hundattuu jechuudha. Bakkuma hundattuu maasha Allahin afaanii akkan hin buune. Inshallah asoo isinitti dheeresseetiin jira du'aa ifirratti godha ifitti qara'a inshallah yaada muraada isinii haa guutu waan jettan argadha. Yoo Rabbi mijjeessee booda gama YouTube saniin seenaa rasuulaa lola badriisan kutaa 19ffaa laalle yoo Rabbiin nuun fedhe hoota hordofa inshallah Rabbiin isinii haa mijjeessu waa hundaaho. Kitaabni illee dhufu jira inshallah Rabbi jee qophaa'oo kitaabaaf warri biyya adda addaa jirtan hundinuu kitaaba ajaa'ibaatu dhufu jira. Kitaaba ajaa'ibaa dhufu jira. Torbaan lama keessa ni gaha je'ee abdiin qaba isin hunda keessa bira jechuudha. Yoo Rabbi je'ee kitaaba kanaan inshallah ni argattan kitaaba guddaadha. Arba'iidhaa keessa jira. Usul salaasaa keessa jira. Jannataa keessa jira. Ibiddaa keessa jira. Mallattoo qiyaamaa keessa jira. Waa hedduu keessa jira. Wal keessa kitaabni guddaadha. Maasha bareedaadha. Haala laafaadha. Kitaaba kana bitachuudhaan yoo Rabbi je'ee akka ilmi isa harkattanii na cinaa dhaabbattan abdii guddaan qaba. Inshallah nagaan nu jiraadha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Isiniifin kataba booda du'aayii gittana isiniifin kataba. Afaan Oromootiin feetamu afaanuma Arabaatiin isiniif ol darbamu afaan Oromootiin barbaaddan. Afaan Oromootiin barbaaddani. Inshallah. Kitaaba kanaati osoo hin jiru kitaaba akkamii jetta? Inshallah. Isiniifin barreessaa inshallah. Khalaas nageetti nu jiraadha. Assalaamu alaykum.